gara diree bultii ijaarachuu singilummaa keessa gahu. Isinillee baga nagaa nu simattan. Baga nagaa nufti obboleetti tiyya. Dhiifama illee narraa godhi. Walillee taanu yeroo baay'ee si bilookallee bilookii jalaa si baasallee si bilookallee bilookii jalaa si baasallee. Ana garuu amma nama akka ija tiyyaatti jaalladha. Wallahi nama ree jechuun nama akka ija reedii ilaaluun agattii tana dabarsee muyee ilaaluun ija reedii ilaalutti agattii tana aga quba kiyyaa kana wal dabarsee ilaalu muyee jechuudha. Muyee jechuun dachiidha. Muyee jechuun nama nama yoo itti siqatte akka haadha akka abbaati sii galee baga jiraatte sibiila taatee jabaattee mudhii hidhatte gastii nama kaan irra jaartii namaati bultii keessa geetteerta amanaa illee kabaji warra itti dadhallee keessa illee kabaji gastii namaa kananii kaan irra deemte kilmaa takka nama tokko guyyaa sadi caala sirraa naasayan meet irraa jal'isi guyyaa sadi caala yoo sirraa haasayan haati faatee sun kijibduudha naan jette guyyaa sadi caala yoo sirraa haasayan guyyaa sadi caala ajandaa sin godhate wantoota haddaa sagalee ol fudhattee lallabdee jettu kana aartee miira keessa galtee dubbattu kana ammoo waggaa haddaa aabdeeti ta'ee dhufa gaafati nama guddaa taatee ilmoo argattee lafa geette osoo jechuu baadhee jetta garuu wanni ati isheen of tosan qofa osoo jechuu baadhee gisee san jechoota kana osoo dubbachuu baadhee jetta siigalee kanaaf ati nama sittarellee nama namarratti hidhan laal nama muka aanutti hidhan nama namarratti hidhan reedii yoo si balleesse aslitti madhu asli yoo si balleesse reeditti madhu obboleeyyan keeti hadda osoo namni daangaa sitti darbe wallahi sitti hin jaalanne ani maantun osoo namni sitti bu'e wallahi sitti hin jaalanne du'een bada malee jechuudha siigalee reedii jechuun namatu understand san goone malee nu'uu warra waliin nyaate warra itti siqatuutu beeku fakkeessuuf fakkaachuun beeku reedii fakkeessuufi fakkaachuullee nama beeku miti reedii jireenya isaa jechuudha kan amma ajandaa godhatanii isaa lallaban kan jaartii isaa santa fuudhanii fidanii miidiyaa kanarratti fooloo ittiin laakkayataa turan tana hadda ismatu jiraachisaa malee namni jala korataa hin jiru kiraa manaa irraa qabe ilmoo isaa irraa qabe haati kaatu haa guddatu wallabee addaan bayan isinis kabajitee jiraatarti takkaa jaartiin reediidha addaan bayan miidiyaa itti lallabdee dhufte itti lallabne bar isii dubbataartu reediin gastii yoo seene haati firooni caqlifti isii dubbataartu yoo inni gastii isii seene haati firoo wallahi kilmaata akkana fuursitu tum jette jedhe abba firoo osoo jettu addaan baanii jechuudha kabajaadha rabbitu walitti fide rabbitu addaan baase addaan bayan kabajaan jiraataa jiranii jechuudha isinne jireenya isii jiraataa jirti innillee jireenya isaa jiraataa jira jechuudha hoolonni garuu numa iyyiti warri hudduu namaatiif iyyuu haddallee barullee numa iyyi sigalee boru gaafa inni gasi dhiise akkasuma gadhiiseedhaaf hadda maa fuudhee biyyan borumaa gadhiiseedhaaf iyya gastii nama baate deebiin deebisini akka jaartii namaatitti jiraadhu akka bultii tanteetitti qabadhuuti adabadhuu jiraadhu namaa walitti hin bu'ini namaa walitti hin lallabini namaa waan jedhini warra siin jedha iskira wal godhi biratan sheersi godhanimi warra sheersi godhe biloog godhe ana wanni naan hin jenne jiru miidiyaa kanarratti dhaleerallee hateerallee zinaallee dalageerallee siigalee ilmoo zinaallee baasee of keessaa baaseerallee wanni naan hin jenne jiru an kana booda garuu yoo kanaan jedhan jiraate kama kaleessaa sani malee kan haaromni dhufu hin jiru girgiddaadha nama kana booda siigalee girgiddaadha kana booda wanni naan hin jedhamne wanni narratti hin godhamne hin jiru atis akkas ta'uu qabda ka kana duraa wanni caalu jira ka kana dura siin jedha wanni caalu hin jiru barka amma booda siin jedhan hatta ijaarsa nama baga hatte isiin nan beekaan muree yoomirraa akka mucayyoo saniin adda bayan akkamitti akka adda bayan nana waliin haasaya obboleessa kooti jechuudha atis ni beekta sirritti igalee waliin haasaya nama akkamii akka ta'e nan beeka waggaa 4 kuuna gaafa kuheeti jiru beekaani kanaafuyyuu obboleessa keetiin dhiifama jedhiini wal kabajaa dhiifama jechuun guddina malee salphinnaa miti tatarte dubbii duubatti hin deebisinaati walii fixadhaa isinin jedha dhiifama dubbii dheeresse. Okay, baka waan biraa dubbachuu barbaadu ani dhiifamachuu barbaadu obboleessa kiyyaati obboleessa kiyyaa ka guddaate si kabaju malee yaa namni nama dogongorsiisaa beektaa itti muddii akkas godhi baga gootee goobazii ta'e na oguu jedhani haamilee nama waranii waan biraallee akka gootuuf si dhidhiibanii ati obboleessa kiyyaa yaani gabbahee si arrabsuun malee ani mucaan dubartii takka obboleessa kiyyaa duubatti ilaaluu malee garuu namni ni dogongora kompiitarri ni dogongora miti na obboleessa kiyyaa qaalii dhiifama kanaan booda maqaa kennuun si kabajaa bakka argetti
dhiifama guddaa naa godhii sin jechuu barbaadeeti. Okay, rakkoon qabu galatoomii dhiifamni guddaadha. Akkuma ati jette anillee takka hawaasitti balleessee beeku wanni gaafiin attee wayi waan balleessite ka jedhu wanni mallaayii kana baree hubadhi wayi waatti natti balleessite yookaan itti balleesse ka jedhu ture. Dhiifamni gaariidha. Anillee rabbi kiyya jecha si dhiise daangaa walitti hin qabnu garuu walitti hin qabnu garuu ana bichaa miti jaartitii wajjin nu arrabsaa turte isi wajjillee nagaa akka buustuun barbaada maaliif jennaan karaa ta'eenillee ta'e akkuma ati jette itti muddiin kunillee namatti muddamee ta'a miidiyaa kanarratti fammasuu waan jedhamullee waan baay'eetu jira inni wayis anillee isillee akkanatti fakkaatutti waan takka walitti hin qabnu turre walillee tuyinee hin beeknu ajandaa miidiyaa ta'ee fudhadhaa. Anallee akkuma dhiifama jette jaartitti illee hin jirti hin dhageessi afootuu walii jedha jechuu barbaadetti isillee afootuu siinaa jettu namni tokko yoo araarame hundatti araarame yoo araaramin agulii ta'e jamaaf jedhe siigalee dhugaa dubbatu baay'ee sitti aaraa ture duraanii amma immoo baguma jaarsa argatte hin gammadee dhugaa si himuufani bakka hojjattii sun irraa gabii buuti. Asirratti baheetiin yaani namnummaa hamileena waree bagagu hatta waasaapii irraan faa jira godii ammallee arrabsiisa galee akkas godii hogguu namni naan jedhee hamileena horu kanaan durallee yogguu san namni hamilee hogguu na horu dhufee arrabsa ammallee namni koominti jedha dhufee goobasitee namaallee ammallee itti deebi'an. Malee ani hamtuu addatti nooki sharri biraa garaasiin qabu abaddan sharri biraa garaasiin qabu ofii akkasitti qabne namnu bira taree namni wanti abaddan homaan jiran. Alhamdulillah waan rakkoo jiraachuu dhabuudha akkuma jette mooraan hamilee chuu jechuudha eegata rakkoo qabu jaartiin tiyyallee kulona bira jirti walitti hin balleessine. Isin gara sitiin si dhiisteerti warra miidiyaa isin tokko naa jette dhugaa dubbatuudhaaf na dhoorgaa turte fi gisee latti fachumeen uummanni akka badan na fudhatennaan intala dubartiiti. Sanuu mootu waa'ee arrabaa kana hin beeyta nuu gaafa nu arrabsan namni baay'ee tokko nu jeeqaa ture bultii addisiise kanaaf jeequuf akkas godhani atillee waan itti kakaasite baay'ee anaafsi waa'ee itti wal arrabsineeyi waa'ee bultii keessatti miti bultii keessii gammada namni bultii keessa seenee akka jeeqamus hin barbaadu sii galee. Kanaaf nama akkas naan jechaa ture jechuudha jaartiin tiyya dhugaa dubbatuuf erga kaa'uun gaarii miti wallahi hin tuqinii mucattii intala dubartiiti amma heerumtee amma gaafa waan bira fakkaata yumaa gaafa kennaa sana akkam taane naan jedhe silkii hunda irraa fuudhutti turte dhugaa siimaa wallahi wabillahi kanaaf akkasii fi diinii ofii walii goona ofii naagootu garaa isii irraa aniif isin yaani daangaa walitti hin qotannu. Mucaa shamarraati wanni wal nu geessu hin jiru yaani ofii walii gochuu hin dandeenyu. Ani siillee sharri hin qabu wallahi miidiyaa girgirri kana malee sharri adda sharri biraa garaa hin qaban. Eessattiin sharri qaban isiinis anaa fi obboleettiidha haati firoos naa obboleettiidha haati firoo yookiin tala daadaati yookiin immoo intala abbaa kiyyaati miti hunduu obboleeyyanuma kiraati malee dhimma biraa hin qabu. Ani yaadumaan bahee haasaa namni hamilee naa wareennaan malee ani sharri biraa garaa hin qabu. Ani sharri addatti isiidha akka jibbaatti yookiin dhiibbaa biraatti ilaalu tokko hin qabu. Waan nan isaa sidu afaan ala isin jetteetti bareeddu sanyii asumaanuu waan dubbadhu reedii qofaa miti haadha faaxeetiin illee wal tuttuqaa turanii haadha faaxeellee akkasiin dhiifama gaafattuu barbaadaa jechuudha. Gara wali fayyaa waan dubbachuu barbaadu jedhamu qasaartaati. Tartiiban deemnee dibar galgala jaartii hojii bulawaa lafaan bira yaani ani kanaan durallee jedheeni jira asala muwaazini walii dawwalanii haadha faaxeeti walii ofii nu goosisi ani fi si walla baqamne sin jedheerame wallahi akkas jedheeni jira kanaan durayyuu an jechuudha walitti ofii leeshi ati nu goosifnee jennaan inni laawoo hin caddise malee ani siillee hamtuun qabuuf wama takka indee hin jaaladhaadhu wallahi namni biraa akka darbeetu quunfedhu yuan namni biraa osoo gosa biraa irraa dhufanii isii arrabsanii hin dhiisu nama sanitti hin dhiisu isii osoo akkasitti ol dhabaa gaafa isiin geemii qabattu geemii isii beeksisaafi ture akka ormaa fi dabarsee laadhu abadan jechuudha. Bultii haaraa qabatee waan namni keenya godhatu hin beekaa. Waan nu mudate si mudate sookee rakkoo miti hin darbaa wanti hin darbine hin jiru ati jalaa callisi gara biraa immoo ani ati waliyyuu hin beeknu walii argine hin beeknu gastii irratti illee waliin haasofnee hin beeknu karaa tokkoon ani ati wal argine hin beeknu
أفونا لله بقى ميسان دستاني ده ريدي في قلت ما أنا تبدأ السوق كنجدا أفونا لله بنبيا قلت قاري سيساتو أخونا لله سنجد رابطتنا يا كسي بريدو تيا أنا يفهمني كيا بلوكي ما يفهم بيتر أنا بلوك قرنا الرجال يبغى ما بلوكي رالي نهي كي كان أمبود Siti hewan anjir guys, ambilognan, syaitan ni kiana ragal yan. Dia pikirannya maki yanu yo agma feda yo naradate ani sa bilog osoni nan bilognan an allake. Nar ragal ya tula. Kana fi baredu tiya. Ya rabbi ati muazin waliti dabalamu tanke. Niduna kamal. Niddu jetula. nama dhaabbattee inshallah bultii waliin ijaarattu nama waliin taatu jedhee akka gaafa duraa singiliitii miti atama jaartii namaati igalee jaartii namaati akka gaafa dura singilii san akka gaafa dura ta'amuusa an qaatan arge dhagaye walitti dabalamuu keessan qaata gajji'a maga'ee jira walitti dabalamuu dhagaye warra miidiyaatii haaraya malee anaa haarayaa miti hedduu isinii gammadee jira moo'ee akka obboleessa kiyyaatitti hedduu nama jaaladhu nama akka malee jaaladhu kabajaa isatti illee horii ofitti illee kabajaa horii waliin jiraadha gastii namaa irratti arginaan moorsi dhiifamni kiyya kan itti yaaru kan itti tuffatu yoo kan booda gastii namaa tokko itti godhanii fidanii koottu sin jedhanii haga jira seentu gastii nama takka dhattee lallabin warra miidhagina ajjeesuun kan kennu yoo gastii isaanii tuffatte qofa yoo gastii isaanii tuffatte qofa warra miidiyaa kana ajjeesuun asiin duraana birrii hatte naan jedhanii birrii fidii birrii Itoophiyaa kuma dhibba takka hatteedhanii gabbaa'ee kilmaa takka hin deebifneef taaftaaf koppiliinkii tiyya malee. Taaftaaf koppiliinkii tiyya malee. Lallabanii guyyaa sadii caalan irraan dubban. Warri miidiyaa ajjeesuun yoo tuffattanii dhiiftan qofa. Gabbaatanii waliin haasofnaan waliin uttaallaan dubbiin uttaalaatuma deemti jechi ati jette guyyaa irraa chaarjayaatuma deema jaarsi kan kellee gabbaa'ee lallabaa viidiyoon sun waggaan booda wanni hin tarre hin jiru dubbiin ni tarti viidiyoon sun waggaan booda deebee abdee ta'e itti qaanfattan itti isheenoftan jechuudha. Galee anamma namoota haga asirratti arrabse keessa dubbii takka aadaa miira keessa galee dubbadhe na qaanfachiiftu wayititu jira miidiyaa kanarratti yeroo hunda. Si galee ana baay'ee wanni naan jedhan tokko hin jiru fixatanii jira waan ta'eef. Kanaaf ani hedduu si gammade wallahi dhiifamallee si godhee jira. Dhiifamallee si godhee jira obboleettii tiyya qaaliidha nama hedduu si kabaju akkasuma jaarsa keetiif irra si kabaju. Sirra mu'aazii firri si kabaja. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jedha reedii keetti si duuna xiyyaatillee dhiifama godhuu keetiif galatoomii ulfaadhu jabduu tiyya jireenya akkuma jiraataa hartu itti fufadhu silaatu nama himta malee wanni si akkas isiniin jecha barbaadu. Fannifamni kiyya biloogii aarii yalle biloogiin xumuramti garuu ammoo biloogii irraa si hiika gatii obboleessa kootitti herumte. Ifni egaa wal fuunee turree miidiyaa irraas galee wannuma takka liivii irra iyyuu dhufu darbee dhufa si galee garuu wanni hundu namni ilmi namaa dhalate kamuu ni dogongorri kamuu darbee jira inna hummanni zanniin irraa qabda hundi keessanuu dhiifama. Namni taaziyaa dhuftan hundi keessanuu iyyuu jechuudha. Baabaa Nuraddiin kuma dhibba galee keekii muruu barbaada. Baabaa Nuraddiin qabaaf ooluu godha. Warroonni taaziyaa warroonni sharrii waraabuu dhuftanillee kakeerii waraabuu dhuftanillee ijoolleen araaramteerti. Baabaa Nuraddiinii fi warra gasii jiru ooluu godha. Warroonni